bara 40 dura afran qalloo hawwisoota afran qalloo jechuudhaan baandileen garaagaraa magaalaa beekamtu Dirree Dhawaa keessatti uumamanii achirraa ka'anii walleelee garaagaraa tan afaan oromoodhaatiin wallifamtu meeshaalee ammayyaadhaa wajjin walitti qindeessanii akkaataatti sossooha uummanni oromoodhaa bilisummaa isaatiif godhu itti gargaaran hedduudha shoora guddaa taphatanii turanii achi dura walleeleen garaagaraa jiraatullee warri akka Halimee Aadamuu Saafaan jiraatanillee saniin booda garuu meeshaalee ammayyaa wajjin afran qalloo jechuudhaan jalqabanii afran qalloo yoo jennu hawwisoota afran qalloo kan garaagaraa hunda keessaa qaba. Maskoobii keessaa qaba, suuqallaaqii keessaa qaba. Warra hedduu kanneen maqaa isaanii yeroo dheeraa keessa irraanfadhee hedduu keessaa qaba. Akkasumatti illee walliftoota bebbeekamoo warra akka Shantam Shubbisaa keessaa qaba. Ali Shabboo keessaa qaba. Warra dura sirbaa jee wallise kan akka Ismaa'il Muhammad Adam kanneen booddeen kana interviyuu irratti ogguun dhaggeeffadhu amatti 56 duraan alabee jee garuu 46 jechuu isaati natti fakkaata. Maaliif yoonaan jettan yeroon san yerumaan xiqqeenyii garteechin irraa hin siisine kanumaan yaadachuu danda'u natti fakkaata. Tanaaf hin ja'a Ismaa'il faan yoo heddummaate 46 dura ala bahanii garuu gaa ogguu interviyuu godhaman ilmi namaa sanii kutaayoo 56 dura kan bahee taate xiqqoo lakkoo isaatu nama duraa taa'e jechuudhaa fi Albirraan Faalleen achi keessaa burqan gaafasitti Albirraan Faal akkaan dhageetti ijoollummaa qabaatus walleen isaat akkasitti qililiftu san ol bahuudhaan namni gariin isaa arkee ol baase jechuudhaatu odeeffamu. Warri akka Ali Shabboo Faan isa duraa waan turaniif jechuudha. Keessattummaas warri midhaan baasu warri firii baasu kan akka Abubakar Muusaa Faan waan irraanfatama hin qabne akkaataan itti inni walaloodhaan nama kofalchiisuus haa ta'u walaloo dila san baasuudhaafis haa ta'u warrichi boodaa kan ayyaana gurguddaa sanitti dhimma bahee beekumsa isaanii dandeettii isaanii lafa kaayaniis warri akka Abdii Qophee baadiyaanis ni jira. Irraan tanaa nu wajjin istuudiyoo sagalee Oromiyaa keessa Addee Najaat Hamzaatu jira. Akkasumatti illee Khadiiroo Elematu jira. Mee gara isaaniitiin isin tarkaanfachiisa. Khadiiroodhaa fi Najaatiifiin ayyaana achi dabarsa waan akka qaban akka nuuf hiran. Ayyee Abduu Jaliil ulfadhu hedduu galatoomee sila aduas dhuftee sagaleen akka gaarii dhagahame akka malee gaarii akka gaariitti beeksiftee seensa bareedaa seenaa afran qalloo gabaabsee dubbattee sagalee fuutuun yookaan ammoo maayikiin nu qabnu tokko waan ta'eef arma kan jiru takkachisuun karaa kanaan jira sagaleen akka gaarii dhagahamuutti hin beeku galatoomii. Warra Feesbuukiidhaaf hin dhageeffamne warra Feesbuukitiif warra reediyootiif dhagaa jira warra Feesbuukitiif waan kan jechaa jira warri Minisootaa jiranii fi warra reediyoo gubbaa jiran dhagaan onlaayinii addunyaa hundarraa kan dhageeffatu warra onlaayiniitti dubbachuu jira. Najaat Hamzaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eedan. Hayyee mee jechuun amma torban afran qalloo kana jechuun karaa Feesbuukitiin duula yookaan ammoo hubannoon akka jiraatu fi warri hayyoota ka afran qalloo artistoota warri waan kan jalqabe biyyatti deebi'aa jira jijjiiramaan kana biyyi keenyatti argame sababa tolfachuudhaan galaa jiranii torban kana ammoo ummatii artistoonni afran qalloo ummanni Harargee bal'aan artii Oromootiif qabsoo Oromootiif warraaqsa Oromootiif hubannoo Oromootiif akka bakka kennani bakka seenaa maluuf bakka siyaasa maluu irratti hojjechaa jirta karaa Feesbuukitiin. Waan kan godhuuf maaltu si barbaachi maaliif barbaadde waan kana dubbadde achiin dubatti kampeenii kana akkamiin akka jalqabde mee nu haasa'e. Galatoomi Khadiiroo ani waaniin yaada kana yaadee duruu ijoolleen lafarrattis Oromiyaa keessattis biyya tana keessattis Feesbuuk irratti keessaa waliin dhuftee uummanni keenya kun kabajaadhaan ogguu achigaan maal fa'aadha godhuun nurra jiraataa warri lafarratti argitee loojistiika isaanii hojjetaa jiranis maal fa'aatu isaan barbaachisa warra jaanitti na ida'aniitiin dubbii sallaalee hogguun laalu yeroo hedduu Oromoon Harargeedha. Oromoo jaartee Oromoo naashinaalizimii illee argitee argamsiistee Oromoo hundaaf akka abbatti Oromoo yaaddu
garuu wanni nuti yeroo hedduu irraanfannu of dhaadhessuu kanan beeynu akka nama hedduutti saniifiin taa'ee itti yaadee yooni waan kana argitee ijoollee tana fidee mee maal jettanii torbaan kana cufnee seenaa teenya argitee artii qofa osoo hin taane qabsoo Oromoo keessatti seenaalee tanaan durallee Oromoo naannawa biraa dhaga'ee hin beekne kan nuti qomatti argitee warra nurra gurguddarraa baraa as geenye waa hedduutu jira jechuudha kun hundinuu akka ani qabeenya Oromoo hundatti ilaala qabeenyi Oromoo hundi kun garuu nu qofa bira osoo hin taane kabiraa biraas ga'ee akka irraa baratanii isa namni biralleen Oromoon naannaa biraatis itti hidhamanii seenaalee takka takka beekan duraan hubatanirraayis amma argamsiisaa jiranirraayis itti hidhamanii waliin nu gargaaranii afran qalloo wiikinga akka successful ta'aa jira jummatarraa eegaleeti seenaa kana keessa ammaasis waaniin qoma argitee Harargee Oromoodha amma yeroo hedduu komiin teenya hin jaaramne gabrummaanis akka malee nu duulamte beektaa sababa jeena ta'uun rakkina bakka diinii si adamsutti jeena ta'uun rakkina so waa hedduun nurra gayaa as ga'e jennee anaana nurra mee akkamitti keessa dabarree lubbumaanuu as geenye waan jiru kana yaadachuudhaaf torbaan kana sababeeffachuudhaan dhugaadha jeenota amma galaa jiran kanaa fi kanurraa dhume seenaa teenyaas yaadachuu ta'ullee hamilee jenereeshina amma jiru hidda isaan irraa dhufan eessaa argaman namni argitee maal seete wahii yaadadhe ummata Gaanaatu konseptii sankoofaa jedhu takka qaban sankoofaan suni shimbiroo dhugatti hin jirre garuu tayaadaan jirtu oda duriidhaani of duuba laalaatti of dura dabarti akkana bararti jechuu balaliiti sankoofaa jedhaniin kuni maal sitti himaa jenereeshinni tokko jechuudha dhaloonni tokko yoo bakka irraa dhufe beeke eenyurraa akka argame yoo beeke boru bakkatti deemu ni beeka waan jiruttiin amana so sanumaafin kana godhe gaa akkasitti amma jummatarraa eegalee jummata sabtii arra guyyaa sadeessaa kana ammoo torbaan guutuu kana keessa tiimii qabna jechuudha tiima keenya argitee sababa arra guyyaa shaggooyyeetti jechuudha kanuma shaggooyyee irraa sa'u deemna waan kan godhee fi Oromoon Harargeetun jechuun waan ofii dhaadheessuu yookaan ammoo of beeksisuu hin beektu waan jedhu si jettu dhaga'ee jira maaliif wanni sun ta'uu danda'a Harargeen sirbaa taanaan sirbi namni warra caalbeek hin jiru shaggooyyeen kawarraati muuziqaan kawarraati raadiyoon Oromoo achi jalqabee qoosa haasa'uun jookii haa taatu waan Oromoo hubannoo aadaa artii guddisuu keessatti Harargee namni caalan jiru Harargeen haasa'aa fi qoosaa fi waan tokko dhoofisaan qabdu hundaa softi of dhaadheessuu maaliif wallaaltire si dubbiinti akkam seete akkatti yaaduu qabdu of dhaadhessuu dadhabuu osoo hin taane akkatti namni beektaa namni takka akkatti of himee ol kana of akkanatti ol kaasu warra beekuu jira jechuudha nuti kana goonuuf san dadhabbiif osoo hin taane wannummaan ganamaan argitee nu himamee itti ol guddanne amma jenereeshina kanarraa yoo ni naasawe maali Oromummaa tana dura dursinaa jechuudha Oromummaa dura naashinaalizimummaa dura guutuu Oromootiif yaaduudha dura dursina mataa keenya dura jechuudha sanirraa kan ka'eef hin jee malee yoo tafaaruu abbaan bara of hin faarsu durumaan akkas jetti Oromoon beektaa mammaayisan maali dalagaa teetitu si faarsa waan ati gumaachituutu si faarsa seenaa teetu si faarsa jechuudha ni jirti sun akkasumatti itti fufaa Oromoon biraatis waan nuti taanee fi argitee walumaa galatti qabsoon achi haate sun Oromoo arra eessa fiddee jirti yoo jenne ifaan ifatti waan dirree taa'u jechuudha kun waan argitee dhaadheessaa fi itti da'annaa fi irrisuu barbaachisuu miti haa ta'u garuu yaada san qabna akka dhaloota bakka sanii argametti nin beekaanuu jechuudha so kanarraa kan ka'e malee akkamittiin beektuun suni wallaalarraa osoo hin taane waan Oromoof Oromiyaa dursinee of dura keenya garuu sun walumaa galatti jechuun waan ofii himachuu wallaaluun seenaa ofii akka gaarii dhaadheessuu dadhabuun qabsoo ofii himachuu wallaaluun qabeenyuma maka rabbiin kenneef ibsachuu wallaaluun rakkoo Harargee qofa osoo hin taane jechuun Itoophiyaan guutuutti rakkoo Oromoon guddoo qabdu tokkoon Oromoo waan namni biraa ittiin himuun himamtii malee Oromoon akkan jette of himte Oromoon kan qabaa jette waan qabduun dhaadatte waan qabduun himatte akkasitti beekamte hin beekta addunyaa gubbaallee Itoophiyaallee keessatti Oromoon waan namni jedheen taatee argamti malee nu kana jette of himuun tun rakkoodha jechuun Harargee qofa miti wanni ati himtu kun jechuun akkuma takki gaarii ibsituu fi gaafadhee malee naagalee jira jechuun kun walumaa galatti hanqinna nu qabnu na fakkaata akka uummatatti iyyuu. Yaa maal seeta uummanni cunqursaa jala jiru tokko Oromoo qofaa miti fakkeenyaaf amma uummata biyya kanaa yoo laalle uummata warra lafaa Native Indian gurraachas taanan jechuudha hogguu gabrummaan sirra jirtu seenaan ta'e akka ofii keetiif akka ati beektutti himattu osoo hin taane ka cunqursaan sun leensii isaa keessaan laalee akka ati onnee ittiin horannetti akka of hin barretti argitee eegaa gallakkisu malee dhugaan kan kee akka jirtutti dhibbaa dhibbatti
hin hayyamu jechuudha argitee gabroonfataan sun soo kan oromoo irratti jeeneraalii guututti bahaadhii hakaabaa kibbaatees kanuma ta'ee osoo jiru keenya immoo daranitti gabrummaa dachaan nurra ture jechuudha maaliifi dura hogguu yaa'eef lafaa kaatu qabsaa'uuf hogguu lafaa kaatu achii dura hogguu qaanqee qabsiistu sirratti xiyyeeffannaa addaatii jira jechuudha sanirraa kan ka'e gabrummaan hin jirti sanirratti dabalee jechuun aadaalleen hin jirti namattu alagaatti ormattu siima malee abbaan of hin himu akkas yaa oromoon jira biyyi kana meeqii fudhattu jechuun intala tokko eege dubbistee eegettu intala hin bareedda eege deemachi si arrabsitu maa akkas naan jettaan bareedda as biyyi kanattu am sexy I know it namni sirbi baasa ofii sirba an bareedadha an faaya an akkasi jedhe sirba addummaan adda sulleen hin jirti okay hedduu haasoo jirra torbaan afraan qallooti afraanii qalloo sirbaan beekamanii Abduu Jaliil DJ Abduu Jaliil sirba achi gannu dhiisu deemu jira sirbi dhageeffannee achi gara afraan qallootti deebina warri karaa feesbuukitti nu daawwatan garuu nurra hin deemina gaddeebina sirbaan dubatte Abduu Jaliil sirbi sabaaji waa tokko qofa kaniin waa'ee afran qalloo irratti wanni ida'uu barbaadu tokko qofaatu jira afran qalloo gujaan gaafa isiin san jaaramtee fi achi boodallee yeroo dheeraadhaaf ilma namaa guddaa lakkoofsaan akka biraa guddaa jechuudha malee jara afur qalloo jechuu akkan tahin dhaggeeffattoonni keenya akka hubatanii barbaadu kanama lafa san jiruuti yeroo sanitti asirratti afran qalloo arraan tanan ilmi namaa afran qalloo tokko nafni gaafa jaan ilmi namaa tokko nafni jechuudha waan gurguddaa lakkoofsaan akka biraa guddaa hundaanuu afran qalloo jaaniin yeroo sanitti afran qalloo eedii carqii maanta durii dhalaan uffatu abujadii guddaa karra guddaadhaatiin afran qalloo jaaniin guddina ibsuuf itti dhugan irra guddaadha aboo warraan tan afran qalloodhaan natti as deemta jedhaniin afran qalloo jechuun hiikaan gaafasiitii fi kaarraan tana jara afur qalloo ilmaan afur qalloo akka waan lakkoofsa gosaatitti deddeebisanii san akkan tahiniin dhaggeeffattoota keenyaaf ibsuu barbaada warra afran qalloo san keessa hundaatu ture ituutu ture humbannaatu ture hundaatu ture tokkolleen kan irraa inumaa oromoo bira dabree warri biraa ka'iisaalleen keessa ni jira kan warrummaan afaan oromoodhaa wallisu kan bakka biraatirraa illee oromoon bakka biraatirraa illee fakkeenyaaf ka arsii keessaa illee keessa jira kan bakka biraa bakka hedduurraa keessa jira haalli haala akkasiitii jechuu kiyya bareeda oromoodhaa jechuudha bareeda asirra waan dabaltu qabda Najaat laki waan amma obbo Jaliil Khaase kun maali afran qalloo namni amma akkuma inni je argitee hiikkaa isaa hagama boodaa kana irra xiyyeeffata maaliif gaa namu akka waa hubata amma nuti seenaa kana hundaa'u amma reefu erga biyya kana dhufne ummata nu dura jirurraa fi waan takka takkarraa barra garuu historiyaanni maal jaanii jechuudha warri Harargee fuguu gaafa dursanitti gogguga deebisan afran qalloo wanni akka konseptii guddina ibsu wanni takka guddaa ta'u kan ibsu malee waan gaxiqqaatee achi ilaalamuu miti jechuudha so akkuma inni je'eeti warri seenaa dubbatu allee yeroo hedduu dhaga'e kanaan dura waan kan nama haasa'u jechuun maali hamuudi muudeessaa haasa'u dhaga'e waan guddoo hundaayyuu afran qallootiin akeekna huccuu haa ta'u waan ittiin dhugan haa ta'u waan ittiin nyaatan haa ta'u waan jedhu akkas dubbate jechuun afran qalloo jechuun kan nama hunda hammatu kan nama hunda of jalatti qabatu ka sabaa fi sablammoota oromoon tanallee hunda hammatu maanguddoon tokkollee yoo biyyatti haasa'u afran qalloo jechuun barsuun oromoo bal'oo oromollee olii garuu jechuun waan namaan hayyamamnee fi afran qalloo jechuun rakkoo waan hin qabnee fi akkas jechuun malee oromoo bal'oo alallee saballee biraa iisallee warra somaalillee warra afarillee hunda waan hammatu jechuudha akkasii na hubataniiti. mee DJ Abduu Jaliil Abdallah mee sirba gannuu dhiisa DJ Sigone Kadir Saidin keessa fide sirba Kadir Said mana afran qalloo jiraachuu baatullee achirraa ergamee ayyaana achi dhaquu dhabuunsaa sirba Kadir Said sirba Kadir Saidi abdii qophee katan maal jedhama mata dureen isaa yaa Shimbraayyaantu yaa Shimbraayyaantu yaa Najaatu waan isarraa nutti mudamti booda yoom bay sirbi kun saddeettamoota keessa waa hedduuf keessaa qaba yoo kutaa dhaggeeffachuu dandeesse qofa keessaa kana gaaf tokko gun interview godhe takka firii dhagaa jira interview bareeda gaafa ni Jibuuti irra garseen
Ila geenyu jaanee qaama. warri feesbuukiin sagalee dabalachi hin dhagansa Ila gaari. yaa sagalee sin dhagansa namni sagalee jedhe barreessu hin jiru hin argamu yoo dhageesse yeessedha barreessame na war feesbuukii dubbachaa jira dhagaa jira gabaabs sabi bira nu goone gabaabs hin haasofnaan hayyee daawwattoota warra feesbuukii akkasumas warra reediyoo gaddeebina jirra istiidiyoo KFAI raadiyoo sagalee oromiyaa jirra magaalaa Minneapolis kan waliin jirtu keessummaan Najaat Hamzaati Najaati waan afraan qalloo haasawattu jirra torbanii afraan qalloo kun waan adda adda sagantaa adda addatu if keessa qaba waan dura dubbata jira maali wanni isin jechuun torbanii kun jechuun duratti afaan isii qabe dubbii shaggooyyee challenge yookaan ammoo torbaan shaggooyyeeti wanni sun maali challenge shaggooyyee kun maali Okay, ga hanga beenurraa dubbanna seenaa ga hanguma barerraa namuu qoodataa namaa fi arra guyyaa sandee dagalgalarraa eegalee guyyaa shaggooyyee challenge jennee gallakkisne shaggooyyee challenge jechuun shaggooyyeen tuni ka bu'uu danda'uuf shaggooyyee bu'ee akka maxxansu takkaanuu shaggooyyee wallee dur shaggooyyee dur gallakkisu takkaa'o barruudhaan challenge wal goone amma eedarraa eegalee ijoolleen maali shaggooyyeen tuni keessatti rakkina himatanii jaalala lola araara waa hedduu of keessaa qabdi jechuudha. Ammallee nama jaalatanillee faarsanii akkatti argatanii akka text message yeroo ammaan tanaa jechuudha. Waan namni durii faarsira dubbatamoo waan ofii kan keetaa haarawaa barreessitu. Lamaanuu wal keessa jira fakkeenyaaf amma dur ahaayyoof abbayyoon ja'a bahan sanis share godhaa waliin ofii keetiifis amma situation ammaan tana jiru teknoolojii yeroo ammayyaa generation kana waan calaqqisiisu raayis kan argame walitti tolchaniiti challenge kana gaggeessaa yoo shaggooyyee buutamoo viidiyoo waraabde Facebook gubbaa gadhiismoo website wattu jira la Facebook ma fi social media ga Instagram jirami amma sis Twitter platform ma social media kan ta'e hundarratti jechuudha shaggooyyee challenge shaggooyyeen biratoo wanni bira maali sagantaan tiin qabeedha maal faatu jiru torbaan kan guutu waan adda addatu jiran fakkaata haga konsertiin Finfinnee galma millenniumitti dhufu as guyyaa seenaalee akka reefu siinjee amma guyyaan boruu kuni guyyaa seenaa ummata argitee dagatamanii jiraniitu jira amma hawaasa keenya kana keessa seenaa namni isaanii dhalaa qofa beeku ka Oromoon guututti hin hubatin kanutillee hin beekne jechuudha challenge sanii jira namoota dudubbisee babarbaadee irra dalagu jiru harkaa qaban jechuu ijoolleen soosan guyyaan boruu suni guyyaa seenaan tanaan duran dhagaamin garuu yoo dhagayamte Oromoo hunda fayyattu Oromollee wal barsiistu daran ammoo ummata argitee aarsaa san kafale karaa adda addaatiin guyyaa takkallee taatu galatooma argitee nuuf jecha taatan jechuu sani jechuudha guyyaan boru. Wanni atiin seenan dagatames kasila beekamuu qabu jette kaata nama qooduu feetu garkeetiin adoo wanni kun Oromoon dhageette yookaan warri raadiyoo kan hordofuu jira waan kan beekanii warri Facebook nu daawwatu wanni ati jechuu feetan jira tokko lama. waan qalbii kan keessa qomaa qabdu ka yeroo hedduu yaadatte silaa dubbatame waan kana dunamni beeke yoo yaadame waan akkon jiru uma laki ani amman challenge boruutiif kan namaaniin ani dubbisu jiru teacher Makiya Abdullahi Makiya jechuun haboon haadha leencoo Abdushakur firummaa qabdanii haboo si firummaa miti nuti amma akka Harargee keessatti kabajaa nama hiriyaa ummaateetii takka maqaaniyyaan tuqaanidha safuu jiraami haboo jettan haboon jaani haboo dubbiseetiin jira amma isiisan nama hedduu akkaan iftoomina qabu nama baratee dhaloota meeqa qoree lafa kaa'e ergaan dubbisan hanga xiqqoo takkallee gallakkise warri isiin barsiiste addunyaa hunda bakka jiranirraa ina jala awwaatanii nama argitee hogbarruu afaan Oromoo literaaturatti illee haalaan waan complexity dalagaa bahe takka seenaa nama kana garuu hanga dhaloota naannawa saniitii fi iyyafatee bare malee hin beeku amma fakkeenyaaf
warri isiin wallellee barruudhaan dhiyeessiteef warra akka Ali Birraa fa'aadha. Sirbisni Ali Birraa barreessu maqaa beektu? Anis biyyan qaba kajoosan for example. Anis biyyan qaba biyya caaltu si barreesse jechuudha. Kanallee kanarra ol moor baruun barbaade waa'ee isii jechuudha. So isii interview godhuudhaaf yeroo itti mijatutti itti bilbilee waliin haasonnee chaalenjii keessan jechuudha. DJ Abduu Jaliil sirba anis biyyan qaba biyya caaltu biyya too Oromiyaa tanuman badhaatu ka jettu habooni haboo makkiyaan barreessitu. Haati Leencoo Abdi Shakuur ilmi ishee illee wallisaadha. Gurbaan ishee garam jirtu kolleen sirba Elemoon. Ni sirba ammallee wanni biraatis maali seenaa maatii isaaniitillee seenaa qabsoo Oromoo keessatti shoora olaanaa qabu. Kana hundaa'u akka isiin argitee eegalaa hanga dhumatti. Qabsoo warra karaa artiitiin kun argina jirra karaa biraatiin maal? Karaa gaa qabsuma Oromoo keessatti wareega warra bahe warri akka Abbaasiitii fi maal haafe gaa isiin hogguu gateessee akkasitti waan hin gaafadhee baruu barbaadu naaf himte. Wali qindeessee kan hin dhiyeessu ta'a jechuudha. Irra barreessuu deemte. Gaarii makkiyaa jechuun haboo makkiyaan nama akka malee hirmaannaa guddaa qabanii nama waan hedduun sila beekamuu qaban ammoo jechuun namni hedduun sirba Ali Birraa sun iyyuu sirba akka malee jaalatama. Anis biyyan qaba biyya caaltuu Oromiyaa. San qofaa miti ka barreessite Ali Birraa hedduu jira. Ani hin beeku maybe Abduu Jaliil DJ Abduu Jaliil. Bata akka jiruun hin beekaa hedduu barreessitee fi jirti. Shakur wallisu hundi isaaniitu Kaaban barreessu. Abduu Jaliil sirba. Walaloo hedduudha qabdi akka gaariitti illee ani qabachuu waaddu jechuudha. Okay. Yaa namni online gubbaa warra jiran illee barreessaa jiranii sirba anis biyyan qaba biyya caaltu biyya too Oromiyaa tanuman badhaatu. Sirbi sun argitee jirta? DJ. Oromiyaa biyya sirna gadaa tan ittiin beekamtu mallattoon si'oodha. Anis biyyan qaba kan ittiin dhaadadhu biyya too Oromiyaa kan hin jiruuf abdadhu. Haadha burqaalee fi laggeen gurguddaadha mukkeen bosonasi addunyaa fakkiidha. Mukti shimbirooli kan halluun faayamte saleenyiin adda adda bosonasi guutee anis biyyan qaba biyya caaltu biyya too Oromiyaa tanuman badhaatu kan dura booda. Abduu Jaliil saa akkam jirra? Akki gaarii jirra? Gaarii jirree. Ayyee gaarii jirra dhaqee diidama qabna. Waan afaan qalloo haasawaa jirra. Abduu Jaliil silaasittuu akki gaarii dubbachuu qaba. Kaameraatti nu hin ta'ini. Kaameraan sitti dabee jira. As kaameraa don taane kaameraalee armi jira. Sagalee fuutuun as jira. Spiikeriin yookaan maayikiin. Guyyaan kan dubraa fi dardara jechuudha. Guyyaan kan dubraa fi dardara guyyaan ka Najaat. Najaat wallaalee maqaa. Baga rabbi si gammachiise kan diroo. Bareeda. Maqaa wallaaluu keeti. Dura wallaaleen. Amma saroottee jiru. Dura wallaalee maqaan biraa yaamee yaa'ii keessane. Yaa no tana. Akkasi mee amma waan afran qalloo kan haasawutu jirra warra jechuun sila seenaa qabanii ka seenaa warra dagatame ka akka haboo makkiyaan wadachiiftee jirta torbaanii kun jechuun shaggooyya chaalenjittu jira. Seenaa akkasii yaadatamu jira wanni biraa ka hafee jiraate yookaan ammoo walumaa galatti jalqabeensa afran qalloo irra waan beeytu seenaa namaa qoodu fi yoo dubbatte namni nu hordofatu jira carraan kan keetiin ajaa'ibte. Ani akkasitti histooriyaana ta'ee keessafuu seenaan afran qalloo hedduu seenaa dheertuu seenaa kaampilikeetii taatee seenaa beetee of eeggannaan hawaasatti himuu qabduudha. Soo saniif ittiin galu garuu ani waan inni irraa dubbachuu barbaadu barbaachisummaa guyyaalee akkanaa kana amma ijoolleen waliin haasawaa baane fuulduratti torbaan afran qalloo kun karaa baatiitti jijjiirame amataan akka amma biyya kanatti argitee Feebruariin isa Black History Month jedhama. Baatii afran qalloo jennee labsinee baatiilee san keessa argitee yaadaa fi barnootaa fi seenaa fi waa hunda waan amma eegalle kana itti wal jijjiirree dhaloota ammaa kana yaadachiisnee ittiin utubnuu jenneeti arra guyyaa toora saa guyyaa walakkaa kana mari'achaa turre. So wanni kun waanuma yeroo ammaan tana qofa goonee argitee erga isaan konsartii san 26tti
finfinee barkumee irratti eegalan booda dhaabbatu osoo hin taane waan kana fuuldura bututti seenaan Oromoo hundi by the way argitee waliif wal barsiisuu qabna bakka jirru hundarraa saayidii hundarraa yoo akkasitti gatii kafalaa baane as geenye akkuma ummatattuu jechuudha yoo barree waan nuuf argamu hunda kabajaantii seenaa waan jorraay so ani konseptii isaatiin jala deemu jira malee seenaa san ofiifuu ganaa taakka aliif baa jennee baraa jirra jechuudha. Bareeda. Abdi Jaliil gara keetiin sila akkuma dubbadha sila doo askara kanaan jiraatte maayikiin asiin jira wanni afran qalloo jalqabde bara 1960moota keessatti if baruu Oromoo keessatti uf barnoota Oromoo keessatti akkasumas dammaqeensa qabsoo uummata Oromoo banuu keessatti jalqaba waan sochii yookaan ammoo sosseensa sammuu yookaan qalbii Oromoo bilisoome Oromoon qalbiin isaa bilisoome aadaa ofitti boonuu jalqabee mirga beekuu jalqabee eenyummaa ofiitti boonuu jalqabee nama mirguu fi gaafachuu jalqabee sossooyinsi sun jechuun jijjiirama maanta biitii kun itti jirtu fila sababa guddaa waan ta'e sossooyinsi sun akkuma atu beektu jechuun bakka biraallee waliin sossooyinsi yeroo 60moota keessa hidhatan hedduutu jira achiin dubatti Maccaa fi Tuulamni gara Shawaatii ka'ee jiddu galeessa biyya irraa achiin booda sunillee akkasuma Maccaa fi Tuulamni qofamti Oromoo hedduu saba Oromoo kan ta'an hedduu hammate achiin booda karaa Baalee jechuun humni waraanaatiin ka jalqaban warra raayyaa abbaa gadaa dhiifama waaqa guutuu fa'a Adam Jiloo fa'a hedduutu ture achi socho'iinsi kun lamaan walitti dhufee abaa'oo uume sochii barattoota Oromoo keessatti dammaqeensa hedduu uume abaa'oo 70 sun keessattuu hin jirta seenaa afran qalloo suni achiin duuba sun ammoo 91 jijjiirame kun dhalatee abaa'ootti dhufee qubeetti dhufee quba jenereeshiniin qeerroo dhalte qeerroon jijjiirama amma kana dhalte kanaafuu afran qalloo jennee eegee haasofnu wanni kun cuftinuyyuu waan akkas gartee walitti hidhatu deema jechuun gaalee akkas walitti rarraatu tokkirra tokkotti darba sansalata asiin nu baase jechuu yoo afran qalloo haasawaa jirru injifannoo qeerroo kana haasawuu jirra afran qalloo eegee haasofnu seenaa Oromoo injifannoo Oromoo ka jechuun asitti Dr. Abiyyi taatu Lamma Jawaarii abaa'oo hunda fidirra haasawuutu jirra jechuun akkasitti badhamee maal jetta? Dhugaadha barri 60moota bara addunyaa walii galaafillee yeroo warraaqaa ture. Dhugaa. Namni hedduun yaadatutti warraaqni Aljeeriyaa zaman san keessa ture. Dhugaa. Kibbaa Yaman zaman san keessa ture. Kibbaa Yaman maaliif maqaa dhaweessitti fakkaate? Zamanni san zamana shirkaa jedhama. Shirkaa jechuun aksiyoon waan jedhanii waan ammaan tanaa kana. Dirreen dhawaadhaa bakka shirkaan san irraa geggeeffamu. Sagala xiqqoolfadhe. asirraa hedduu iyya waan ta'eef reediyoodhaatiif waan iyya waan ta'eef maala sun qaqqabe as ol fudhadhu feesbuukii gubbata kun dhagama. Tole gaariidha barri 60moota san yeroo shirkaadhaat ture yeroo ammaan tana keessatti biyyatti aksiyoona jedhaniin kana jechuudha. Aksiyoona jechuun maal fa'aa godhan jimaa kuduraa adda addaa namni ganama faxara yookiin immoo ammaan tana isa ciree jettaniini ciree jechuun kun qursii irraa garagaltee natti fakkaata faxara ganama namni nyaate dirree dhawaa namni qorra see wac absee sila cireellee waam ciree waan akkas uula fidan daayirektii kana akkasuma natti taate namni ganama dirree dhawaatti fuul faxaree lafaan arabaate ayyee laaqana isaa adanii nyaata adan bakka yeroo san keessatti warraaqni illee hin jiru sossoo'isi jiru maal Ingiliis irraa darbuudhaaf tattaafachaa jiran warri Yaman kibbaa warraaqa keessa turte yeroo san keessatti jechuudha. Warraaqa achi jiru san namni Oromoodhaa kan dirree dhawaatirraa ka'ee achi dhaqu ammaas gariin isaanii ammaas achi qubate kun wal quunnamtii jajjabduudha uuman. Wanni sossoo'insi afran qalloodhaa sossoo'insa aadaa walleedhaa qofan turre yeroo sanitti waan hedduudha walitti hidhatee qaba. Qabsoo mataa isaatis walitti hidhatee qabsoo walitti hidhatu keessaa huyi namoonni achirraa dammaqan fakkeenyaaf ammaan tana namoota itti wareegame tokko maqaa yoo dhoofne Ismaa'il Galmoo fa'aa maqaa dhoofte yoo Absalaam Haji kan maqaa dhoofte taate yoo Mahamad Ibrahim Wadaay maqaa dhoofte taate jarri kun ammaan tana booda tana irratti wareegamanii beeku zamana dargiidhaati namichi Zallaqaa Bayyanaa jedhanii kan koroneela inni kan Harargee bulchuu waan duratti saniif jecha ajjeese isaan san yoo kanii maqaa dhuftaa jarri kuni qunnamtiin isaanii waan biyya alaa sanii wajjin yeroo sanitti mootummaan Hayila Sillaaseedhaatis afaan Oromoodhaa kana guddina isaa dhorkaa waan turteef jecha
wanni afran qalloodhaa san gartee warri wallisu kun akkamitti wallee ammayyaadhaan hin kaane jara santu warra qabeenya qabu santu ifiifuu walitti qabamee maallaqaas walitti baasee meeshaa guutuu buuseefi. bareeda Abdul Jalil yaad waan waa hedduu haasa'u jirta warri armaan sagalee hojjechaa jiranii mee sirbi tokko achi nu bani as karama najaati kanatti deeme sila warri reediyoos dhagaa jira warri feesbuukii ammoo sagaleen kan kee dhagayamu sagalecha barreessaa jiranii akkas taanaan tan sirbaa kameessa warra boodarratti afran qalloo irraa dhaggeeffatee deebisee immoo wallee keessa seene reefuun tana bu'u afran qalloo jennu waa hunda akka keessaa qabu almaas tafarraatiin siree ka dubartiin huban bareeda almaas tafarraa jechuun bareeda sirba gaarii yaa akkasi warra feesbuukidhaan hordofaa jirtanii gad deebinee jirra maqaan kiyya Kadiroo Abdul Jalil Abdallah KFAI sagalee Oromiyaa wajjin inni leen as waliin jira keessummaan irra najaati akka malee namni hedduu si jaallata feesbuukii gubbaatti onnee hedduu argachaa jirta guyyaa bira gad deebiin fakkaata guyyaa bira gad deebii reediyoo kan gubbaatti nu haasa'u sin jedhanii an jechuun guyyaa hedduu asirra haasa'a feesbuukiin onnee akkan keetiin argan onnee laavi roozii maali kun amma yadan dubbachuu jirtu akka argattaa jiru kunoo Flower ajaiba takka. Ni hinaafte. Hinaafullee noolu. Maal seete reefu waa inni irraanfadhe laale generation ammaan tanaa kana akkami artii nu jaalachiisan seeta amma direedwaa keessa gaafa ol guddataa jiru madrasaa abaadir jaamsota akka deemu turre. So ganama laaqanaan booda wanni magaalaa san jirtu hundi waa qabanneeti ala baanee dibbee harkaani beeyta. Hoddaa waaraa dhumes ta'uu dafii mana keessa jirus ta'u teenyee taphanna hanga maghribni ga'u maghribaa fi asrii jidduu jechuudha kana ka godhaa turan gizee san nuuf hin galle malee seenaa fi argitee haala artii itti namni jaalatuuf maal dooktarri keenyaas ni wallisa gizee barbaade just fanumaaf jechuudha beekii niiraa irraa argachuuf osoo hin taane just aktiviituma namni waliin godhu jechuudha so achiini gaa itti as geenye ammallee hogguu walit dhufne hogguu namni naannoo biraa ni yaadadhama mana aruza faa gizee waan akka ni qabnu faa ijoolleen ganda takkaa dhufte hogguu namni tokko jau waa jau eegale hundinuu jalaa qabna jechuun kolleejii takkatti galchanii isin barsiisanii nun jechuu turanii jechuudha so kun maali achirraa hidhufa akkatti waa waliin jennee wal faarsinees wal xuyinees maal aadaa san ati akka danda'anitti yoo barruunillee ta'uu baate haala ittiin nu gaddabarsaniitu jira. Akkuma Abdul Jalil duratti dubbatee sochiin afraan qalloo kun bifa hawwisoo bifa sirbaatiin haa jalqabdu malee yeroo sanitti jechuun sirba Oromoo aadaa Oromoo mul'isu bagas carraaquun yeroo sanitti warraaqsu guddaadha revolutionidha warraaqsa aadaa guddaadha. Sun keessatti ammoo jechuun warraaqsi kun aadaan Oromoo afaan Oromoo eenyummaan Oromoo kabira hin hanqattu waan jedhu saniin jalqabanii achirra raadiyoon afaan Oromoo dhalattee raadiyoon Mogadishoo dhuftee
karaa amantii illee dirree dhawaa dadhabnaan Magdishootti jaallan dura yaalaniiti dirree dhawaatti. Achiin dubatte jechuun aksiyoonattu karaa nagadaatiin ture akka Abduu Jaliil duratti dubbataa ture karaa biizinasiin of danda'u jima ofii dhuunfachuu dinagdee ofii Oromoon ammas sun carraaqaa jira magaala keessatti aadaan Oromoo afaan Oromoo mul'achuu quraan afaan Oromootti deebisuu keessatti Sheek Muhammad Rashaad Faatii raadiyoo Magdishoo san keessatti rabbi rahmata godhuu fi wanni isaan taphatanii Sheek Bakrii Saphaloo qubee afaan Oromoo kalaquu keessatti afaan Oromoo afaan barreeffama akka inni ta'u keessatti godhuu keessatti warra san keessa dhalatanii guddatanii jechuun eenyu kaa jechuun jaarraa abbaa gadaa qabsoo Oromoo kaa wallaansoo keessatti Abduu Jaliil Abdallaa kun faati cuftinuyyuu warri sirbaa warri oosfaanaa warri artii wanni afraan qalloo keessa hin turre jechuudha afraan qalloo rivoluushinii guddaadha rivoluushinii akka malee bal'aadha Abduu Jaliil mee sirba tokko qopheeffatu fakkaata osoon Alii Birraa maqaan dhoyne bira dabruu hin danda'u Alii Birraa otoo maqaan dhoofne afraan qalloo jechuudha waan yeroo saniitiin garii ifi rafaa bultaallee yoo itti kaayoo maal qabare Alii Birraa maqaa dhahi kabira ka maqaa dhaamalee akka hin dagatamne jechuun eenyu Muusaa kan maqaan isaa eenyu Abubakar Muusaa Abubakar Muusaa nama dirree dhawaatitti afran qalloodhaaf midhaan baasu gaafas midhaan jaaliin yaa baasuudhaan nama beekame sanbira dabree nama kofalchiisuudhaan madraka irratti yookiin immoo madabaa bakka irraa namatti dubbatan sanirraa stand up comedy jechuudha waan ajaa'ibaatu ture akka biraatti walalumaanii nama kana kofalchiisee hanqa gartee komeediyaanii jajjaba ture nam kofalchiise an akka inni qubetti hin barsiisus ture afaan Oromoodhaa kana mataa isaatis yeroo san keessatti ABCD tana mataa isiidhaa ummata keessa gannaquudhaaf tooftaadhaan akkaataa inni itti godhe waan san kanumaan yeroo sanitti illee gartee akka ijoollummaa yaadatte waan sun ni yaadadhe akka gaariitti ani hin beeku ammoo namni gaafa sanitti barreeffateetu jira anillee jechuun wanti Dr. Gammachuu Magarsaa Gammachuu yaa isa inni hanga takka jee jira yaadadha amaayaa amuumaa ejjeesaa abbaan addeessaa aduudha addooyyatti oduu odeessan qaqqabadhe ture amma ture jennaan mataan irraa bad malee akka malee jaaladha akka malee waan sun naa taate eerraa hamma ziidhaatti wanni san oofa haga namni kun gartee kanatti maraatee gartee ija banatee haga eegu takka jechuudha namuu waan san qabachuudhaaf iddoo tattaafate ilmaatuma wallee jarri walli surra caalaadha isa san guunni akkasitti haasa'u san dhaggeeffachuu barbaada inni ajjeefame namni kun ajjeefame magaalaa Hararitti bakka naannoo Abuukaritti bakka osoo reediyoo isteeshinii seenuu natti fakkaata akka ba'etti ajjeesanii gartee dhugatti qabsoo Oromoodhaa kanaaf jecha waraanessa nyaachise yoo siin jee jecha gartee akka biraatti nama suukanneessu keessaa qabeenya Oromoodhaa guddaa tokko akkas godhanii jechuudha dargiidhaatti ajjeesanii kanuma duba nama qiyaasa hin qabne jechuudha beekumsi isaa dandeettiisaa immoo irra caalaa warra kan keessaa gadi dandeeteeti kiishuma qabatee karaadiyoo Mogdishoo tursuun ka ajjeefame sun Ayyub Abubakar inni Mogdishoodha inni Mogdishoodha inni reediyoo Mogdishoodha warra jalqabe keessaa warra zamana san keessatti toora ani garjaatamii torba jaatamii saddeet ajjeefame toora shani moo kanaan jira gibli shanii warra keenya kun ulaa cufateeti banan nagartee deequma shan fa'aa haasawanii istimaara badaa kaatii caccabsaa gubaa karaa mana isaa irra gubaatii caccabsirraa ari'aa lafti sun teessa waan akkana kanaata nagartee haasawa yeroo san keessatti Ayyub Abubakar Hayila Sillaaseen faranjii itti bitee faranjiin san shariika godhattee manneen garaagaraa irra osoo deddeemanii boodarratti waliin daa'ina jaanii bishaan keessatti lilmeedhaan waraananii galaan Hindii keessatti jesan lilmeedhaan waraananii garbindi akkasitti dide waa'ee isaa jechuun gaafadhee ture kaayisa hojii raadiyoo Mogdishoo hojjetu gaafa OMN interview godhe ture Abdii Hussein maanguddicha arma jiru kan interview godhe ture seenaa isaa namni dhaga'uu barbaadu interview sun laaluu danda'a akkamin akka inni du'e sirba Alii Birraa nu bane yeroo nurra dhumatti na fakkaata hayya sirba nu bane warri Somaalee nu dhufaan jiru fakkaatanirra dhufuu baatan gammachuudha jetta nutti haasawata
beekamaadha bee. Gitaara beekamu. Gitaariin taphata. Ebilee jechuun gitaaristii faayinaal gitaaristii. Inni duratti akkas taphata. Booda sabattaan kunuunotoo. It was so beautiful akka ta'e. Yeah. So beautiful. daqiiqaa sadii qofa qabna warra daawwachaa jirtan karaa feesbuukiitii fi karaa reediyoo galatooma waan hordofaa jirtaniif najaatii nama hedduutti daawwachaa jira hin gartaa kun ammallee maal isii wanni sun filaaworii hedduu onni roozii ankanum lakkaarra inaafti naan jedhi akkatu guyyaa biraa gaddeebite dhuftuufi mee jechuun najaatii filaaworii fi roozii kan itti roobsa waan dhaamsa dhumaa wanni dubbattoo jiraate daqiiqaa sadiitti nu hafa. Wannin dhaamsuu dhaamsi xiyyaa wannin dhaamuu barbaadu argitee yeruma hundaa'u wanni feete balaan feete buutullee gizuma hundaa'u yaada wal dhabnullee wanni adda addaa uumamullee Oromoon karaa dheeraa dhiigaan laaqame karaa hadhaawaa keessa deemaa akkas geenye taggizee sakandii takkaafillee dagachuun nun barbaachisu kanumaanis ninjaa kana yaadadhaa of dura deemnaa ifti asiin nu geesse boru qabsoon bakka keenya kadhumaatis nu geessi akkasi wal jaaladhaa wal kabajaa galatooma. Ayya Najaat hedduu galatoomi. Abduu Jaliil jechuun warri sagantaa itti aanu afaan Somaalii dhufanii jiranii gaafiif deebii jechuun kan Najaat wajjin goone mariin kanum fakkaatti gara kan keessu deebisa hanga kiyya nagaatti namaan jira sumaanoo. Baay'ee isin lamaanuu dhuftanii bakka kanatti guyyaa kana ayyaana afran qalloo kana akka ifiif kabajanii namni biraatillee akka yaadatu godhuu keessaniif hedduu galatoomaan isin dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa jaallatamoo qophiin sagalee Oromiyaa tanarraa asirratti raawwatte torbaan dhufu qophii biraatiin haga walitti dachaanu sagalee Oromiyaatiin bara 22 kabajuu Qadiiroo Alamootii fi sagalee Oromiyaatiif ani Abdii Jaliil Abdallaati nagaan jiraadha. You are listening to Fresh Air Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, and 106.7 FM, Central. Coming up, so let the man talk.